ofii masaa akka sirratti godheeti mana keessatti dhoksee ishee kaa'een. Andu'aalam waan kana akka amma asirraa eegalamu kana yoonii fi dhugaan guutuun gabba'e umrii isaa hidhadhuguu jaalattee jibbite. ሁለት ምንጣፍ ነው ከምንጣፉ ስር ሁለተኛው ምንጣፉ ደም በደም ሆኖ የተደበደበችበት የተቀጠቀጠችበት እነራቹ ምትባል ታቃሌን ጉድ ዝምን ያልከው akka ke garu shefan interview jedhe shefana taa'ee nyaadhe dhugaa shee garu nawwalle akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin walitti deemnee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa waa'ee Qananii Addunyaati fi Andu'aalam Gosaa waan torban kana namoota hedduu haasofsiisaa jiru akkasumas wanti garagaraa icciitiin garagaraa bahaa jira. Viidiyoo kana qabadhee dhufee jira. Namoonni hedduu waa'ee kana irrattis yaada garagaraa kennanii jiru. Haga xumuraatitti na wajjin tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa gara viidiyootti. Kan dhugaa kee dhoksuu fi bineensi fagoodhaa dhufa mitiin. Warruma si wajjin nyaatee si wajjin dhugetu si'a tokko faayidaa mataa isaaniidhaaf jecha si awwaalaan. Faayidaa mataa isaaniif jecha dhugaa kee dhoksuu jechuudha. Kota waa'ee mucaa Qananii jedhamtu kanarratti dhugaa ishee haasofnaati. Lalisaa Indirisii poostii godhe irratti Andu'aalamii akka baay'ee haadha manaa isaa jaallatu poostii godhee tureeniin yeroo mucaan kun duutetti jechuudha. Baay'ee jaallata yoo ta'e yeroo mucaan kun akkas reebamtu fuulli ishee akkas babbadu isa miti kan reebe yoo ta'e nama akkas ishee irratti godhe seeratti dhiyeeffateera inni. Isa kanarratti Lalisaan quba qaba waa'ee kanaa nu ibsuu danda'a. Waa'ee akka inni baay'ee jaallatu nuuf ibseera. Haa ta'u gaa kanarratti immoo wanti inni BBC'tti meelaala. BBC'tti kan inni jedhee lafa Andu'aalam jirutti ishee wajjin footoo ka'aa turanii jedhe. Abbaan mana footoo immoo qofaa isee goddanyaa ishee wajjin dhufte inni hin turre jedhe. Soba kana sobuun maaliif barbaachiseen? Itti yaadameedha moo waa dhoksuuf sobame sobni kun? Akkasumas immoo poostii kana laala. Poostiin kun immoo haadha manaa Lalisaadhaan kan ta'eedhaani utuu fi gaabbiin booddee deemtii jedha. Yoo hin yaadatu ta'e guyyaa san namoonni isitti dhiyaatan hiriyoonni isii waan hedduu maxxansaa turanii jiru. Waan hedduu poostii godhaa turaniiru. Wanti namoonni kunniin hiriyoonni isii kunniin maxxansaa turan akka namoonni shakkii keessa seenu yookiin akka namoonni Andu'aalamin shakku taasisee jira. Haa xumurrume. Maaliif wal awwaallan maaliif dhugaa walii dhoksinaan? Haati dhala ishee awwaalte haati gadi boose isin hin gaddisiistu? Isee kana wajjin nyaattanii wajjin hin dhunne isa kanaaf gaafa kafantan. Yoo isa miti kan tume utuu inni tumuu hin agarre footoo qofaa agarre jettanii kaadhimaa isaati mana tokko wajjin keessa wajjin jiraatan nama intala kana tume nama intala kana akkas godhe akka abbaa manaatti fuuldura bu'ee dhaabbatee fiira. Namicha kana seeratti dhiyeeffateera inni. Moo ofii masaa akka sirratti godheeti mana keessatti dhoksee ishee kaa'een. Akkuma hundi keessan beektan akka nuyi odeeffannoo baay'ee qabnutti bakkeettis hiriyoota isaa gidduutti ishee kabaluu ishee dha'uuni isaaf amala isaatii jedhame. Mee isti arraa Waaqa Israa'el hin jaallataan yoo jettee baay'ee jaallattaa akkati baay'ee jaallattu hin beekna gadda keessa wajjin hirmaannaa jettee ta'uti kanarratti meesti ati gaafa iseen duute gaafa iseen boqottee naa qaqqabi jedhe namni inni dura itti bilbilate si erga ta'eeti dhugaa ishee si bukkee jira dhugaa ishee maatii isheef jedhee arraa Waaqa gadi ba'ii dubbadhuun dhugaa ishee gadi ba'iitii ibsiin cubbuun mucaa kanaa boriftaan si gaafata lubbuu keefis foon keefis nagaan kennu waan ta'eef. Suuraan kun social media hawaasaa irratti erga baheen booda namoonni hedduu waan garagaraa yaada garagaraa irratti kennaa jiru. Waan guyyaa isiin akkas taate san hiriyoonni isii akkasumas namoonni itti dhiyaatan dubbataa turan wajjin wal bira qabuudhaan akka waan Andu'aalam kana godheetitti dubbatamaa jira jechuudha. Yeroo ammaa maal inni yoo jettani Andu'aalam hin rukuta jedhaa turan jechuudha. Hiriyoonni isii namoonni itti dhiyaatan Andu'aalam akka isii rukutu akka isii dha'u dubbataa waan turaniif suuraan kun erga gadi baheen booda walitti fiduudhaan akka waan Andu'aalam kana godhe itti dubbatamaa jira yeroo ammaa kana jechuudha. Isiinis yaada isii akkanatti irratti kennitee jirti. Inni itti aanus kanuma fakkaata haa ilaallu. Waliin arguu teenya ammallee dhugaan ganaan baane. Saniifuu waan kanarratti gizee hunda ni morma ammallee poolisiinuu shakkiteeti lakkii wanni kuni ta'uun qabu abadan baatee gadda ibsachuullee hin qabdu jedhanii Andu'aalam hidhatti dhoorkanii calachi godhan. Haga beellamni silaa ga'utti bahee xiqqoo gadda xiyya ibsa dhamnaan inni yennaan neevar wanni akkasiin jiru dhugumaan shakkamte jedhanii qabanii hidhatti
أوركن يا فيمسي وبليس خيمان تاني أنا ما دخل dhugaa jirtu irratti dhugaan dhugaa horii rabbiiti irraa walii ka'uun hin jiru barcuma kanarraa si ol ka'a malee hamzaan dhugaarraa si hin ka'u kana nyaatta siin jee dhugaa sitti himee si yalaa gora malee yoonii fi wanni an si gaffitu si fudhatamu baatte laal karaan kalabbaa malli abbaa jaan ni deemtana yalaa laakiin ammoo akka keetitti cubbuu ta'ee dhugarratti ciisee biran kuutu si galee ammallee dhugaan mitiyyoo tanaa tokko bahuun dirqama jiru Andu'aalam waan kana akka amma asirraa eegalamu kana yoonii fi dhugaan guutuun gabbee umrii isaa hidhadhuguu jaalattee jibbitee si galee lubbuun namaa feemasummaa fi maalee walitti madaalamtu maqaa Andu'aalam Gosaa kabajuu fi lubbuu namaa kabajuun walitti yaadu. Wanti nu beekuu qabnu wanti nu hubachuu qabnu namni waliin jiraataaru nama waliin jiraataaru keessaa namni tokko karaa kanaan bifa kanaan yoo addunyaa kana irraa boqate nama wajjin jirutu shakkamee hidhamaa innis karaa kanaan hidhamee jira haga ammaatitti wanti beekame tokkollee hin jiru isa kana kan adda nu baasu qaama seeraati jechuudha qaamni seeraa isaan lamaan ija tokkoon ilaala yoo inni kan hojjetee jiraate isaafis murtii sirrii ta'e ni kenna jedhee yaada inni beekamtii waan qabuuf wanti irra darbu hin jiru yoo hojjetee jirre ammoo bilisaan gadhiisa ምን ያህል ሲያስፈራራት ምን ያህል ሲደበድባት ምን ያህል ባዲሼም ሲያደርጋት እንደነበረ ያወቃችሁ እነራችሁ የምትባል ታቃሌን ጉድ ዝም ምን ያልከው ለፈጣሪ ስትል እንኳን አልተናገርክም እቺን መስኪን ልጅ ስለዚህ አሁን የምናገረው በማስረጃ ነው እኔ ዮኒ ማኛ ምንም እኔ ተናግሬውም አላቅም እሷንም ተናግሬያት አላቅም ቀነኒንም አላቃትም እሱ በዘፈኑ አቋል አንድም ቀን ክፉን ተናግሬ እሱን ልጅ አላቅም ሴት ልጅን ግን እንደሚቀጠቅጥ መረጃው ሲወጡ ማስረጃ የገዛ ኦሮሞ ወንድሞችና እህቶች ናቸው መረጃ የሚሰጡ የገዛ የኦሮሞ ወንድምና እህቶች ናቸው መረጃ የሚሰጡ ማንንም ዘር አልወክልም እኔ ዮኒ ማኛና ማኛም ብቻ ነው የምወክለው ስለዚህ በእኔ ተነሳ አማራው ኦሮሞ ትግራው መሰደብ የለም እኔን ሰደበኝ ምንም ችግር የለብኝ እኔን እንደፈለጋችሁ ግን የዚህችን ሀቅ ሳላወጣ በተአምር አልተኛም እየነገርኩ ነው ሀቋን አወጣላታል yooni jechuun akkuma hundi kennaa yubeenu namoota kenniin namoota jajjabaa kenniin irratti waan nama jibbisiisu hojjetaa ture keessattuu Haacaaluu irratti wanti inni hojjetaa ture waan sammuu namaa keessaa hin banne ijoollee kenniin namoota bebbeekamoo kenniin namoota jajjabaa kennan jaalatu yeroo ammaa kana jechuudha mucattii tanaaf yookiin yeroo ammaa kana qananiidhaaf dhugaa isii baasuu qaba jedhee karaa garaagaraatiin dubbataa jira የነ ቀነኒ ትኖርበት የነበረ ቤት ውስጥ ምን ተገኝቷል ጀበና ረከቦት የሚቀመጥበት ሁለት ምንጣፍ ነው ከምንጣፉ ስር ሁለተኛው ምንጣፉ ደም በደም ሆኖ የተደበደበችበት የተቀጠቀጠችበት ደም በደም በሱ ጠቅልሎ ነበር ውጪ የጣላት ወደቀች የተባለው ለዛ ነበር ፖሊስ እሱን መረጃ ይዞ ወደ ወስዶታል ለመረጃነት ስለዚህ እዛ ደም ላይ የሱ ዲኤንኤ ይገኛል የሱ አሻራ ይገኛል ከዚህ በኋላ ገዳዩ ማን እንደሆነ ዮኒ ማኛ የተናገረው ልክ እንደሆነ እቺ ልጅ በበደል ተጨፍጭፋ ስቃይዋን በልታ ስቃይዋን አብልቶ እንዳጠፋት ህዝብ እንዲረዳልኝ ፈልጋለሁ yoo dhugaa isii baasuu fi hojjetaa jiraate namatti tola waa'ee isii waan hedduu baasee jira akkasumas namoonni hedduu dhugaa isii osoo beekan namoonni inni maqaa dhee kunniin dhugaa isii osoo beekan dhoosaniiran jechuudhaan dubbataa jira namoonni kunniin yoo dhugaa isii osoo beektan dhoositanii jiraatan baasuu qabu dubbachuu baattee sati suurriin dubbata sii galee cigoonate anaaf deemtu naa gala garuu akka kee biyya keessatuun jiraadde intala oromoo ta'uu kan maqaa ishee wallaalus intala oromoo ta'uu ishee nan beeka sii galee maqaa ishee wallaalus aadaa oromoo uffannaan akka isheen beeksisaa turte moodeelistii oromoo akka isheen taate nan beeka sii galee akka kee garuu sheefaan interview hojjedhee sheefaan taa'ee nyaadhee dhugee dhugaa ishee garuu nan waalle amma humna koo intala oromoo ta'uu isheef qofa sagalee ta'eeraafi amma humna koo sii galee akka kee sheefaan nyaadhee dhugee dhugaa ishee nan waalle inni riyyaa koo ta'ee dhugaa ishee irra hin teenye suurri kun hin dubbata sii galee akka intalli kun ofiin ajjeesine akka intalli kun ofii mine suurri kun hin dubbata yoo ati dubbachuu baattes garuu ati waan ati haasoftu ammayyuu waa'ee moftuulummaa kee haasofta sii gala cinii
namni na arrabseefammas eeyooti siin si arrabseefammas maaliin si arrabsa maal keetiin zarii keessa kamiin si arrabsa nam maal jedhee si arrabsa nam dhibbarra of hin kaa'inati laanatu lafa xaasi godha foon haadha koo naa nyaachuuf. Qaamni seeraa sirriitti adda baasee murtii sirrii waan kennuuf qorataa jira itti deemaa jira waan ta'eef isaan eeguu qabna jedhee yaada viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'a hundi keessanuu laayikii godhaa ana wajjin viidiyoo itti aanuun walagarra hangasitti turtii gaarii.